Shama jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanittis na dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo akkaan barbaachistuu taate ka guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaadhee jira. Odeeffannoon keenya akkaan barbaachistuu waan taateef hamma xumuraa dhaggeeffadhaa, laayikii fi sheerii tuquu hin dagatinaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraaybii hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan yaada qabattan gara koomentiitiin nuuf kenna. Asumaan gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa, isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Hidhattoota Finxaaliyyii Faannoo godina Guraagee aanaa Abshaaggee qabatanii jiran kan aanaalee noonnoo fi ammayyaa irratti haleellaa yeroo yeroon raawwatan mootummaan to'achuun salphaa ture jedhan jiraattonni. Akka jiraattonni yaada isaanii kennanitti hidhattoonni Finxaaliyyii kunniin eessa akka jiran beekamaa akka ta'e himan. Aanaa Abshaaggeetii ka'anii Oromiyaa seenanii balaa geessanii deebi'uun Abshaaggeetti nama nagaa fakkaatanii jiraatu jedhan. Garuu caasaan mootummaa inuma beeka kan jedhan jiraattonni beekaa akka isaan miliqan haala mijeessa jechuudhaan komatan. Aanaa Abshaaggee keessa dhokatu yoo dubbiin cimte immoo karaa walqixxee fi Walisootti imaltoota makamanii gara Finfinnee darbu. Achumaanis karaa Dabra Biraaniin gara naannoo Amaaraatti ce'anii faana ofii balleessu jedhan. Gaafa dubbiin qabbana miiluma bahanii nama nagaa fakkaatanii dagachiisanii deebi'anii dhufu jedhan jiraattonni. Mootummaan jalqabumaa hidhattoota Finxaaliyyii kun eessa akka jiran ni beeka. Otoo jarri haleellaa hin raawwatiin ittisuu ni danda'a ture jedhan. Erga haleellaan raawwatames hanga isaan Abshaaggeetti deebi'anii guyyootaaf daheeffatanii turanii yoo dubbiin itti cime uummatatti makamanii Oromiyaa qaxxaamuruun gara naannoo Amaaraatti yoo ce'an sakatta'iinsaan to'annoo jala oolchuun akka danda'amu jiraattonni dubbatan. Warri kun akkuma fedhan ummata akka fixan kan godhe mootummaa mataa isaati jechuudhaan namoonni yaada kennan ni dubbatu. Wanni noonnootti ta'e kun waan hedduu nama gaddisiisu, hedduu suukaneessaadha. Waan dhaga'uudhaafillee gurraafillee ulfaatuutu uummata keenya irratti tahaa jira. Kan noonnoo kun immoo marsaa hedduudhaaf jechuudha. Noonnoo qofattiyyuu marsaa hedduudha jechuudha. Armaan duras dhumaatiiwwan akkasiitiitu raawwatamaa ture. Dhumaatii kana warri raawwatu maqaa faannoo jedhamuun ibsamuu yookaan immoo faannoo himatu. Akkaataan isaan itti haleellaa kana raawwatan qaama mootummaa wajjin engage gochuu yookaan immoo wal loluu yookaan wal waraanuu miti, lammiilee nagaa irratti kan fuulleeffatedha. Raayyaa ittisa biyyaa yookaan immoo qaamota nageenyaa sadarkaa naannootti jiran irratti kan xiyyeeffatee miti jechuudha. Guutumaa guututti riippoortiin hanga ammaatti dhaga'aa turre kan Wallagga Bahaatis, kan Horroo Guduruutis, akkasuma Shaggar Lixaa, noonnoo dabalatee aanota kaan keessattis wanni dhaga'aa turre qaamota nageenya mootummaa yookaan immoo raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa kan raawwatu bifa riphee lolaatiin yookaan akkasitti kan socho'u osoo hin tahin xiyyeeffannoon isaanii lammiilee nagaa Oromoo irratti akka ta'edha kan argaa jirru. Riippoortiin hedduun kana agarsiisan. Wanni kun maaliif ta'ee ka jedhu hedduu gaafii namatti ta'a jechuudha. Mootummaan waa'ee faannoo kanaan wal qabatee yeroo tokkollee ibsa kennee hin beeku yookaan waan tokkollee dubbatee hin beeku. Rakkoo nageenyaa guddaa uumeeti jira waa'een faannoo qofti jechuudha. Kan biraa waan biraa osoo hin dabalatin dhimmi faannoodhaan wal qabatu qofti Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa guddaa ta'ee jira. Rakkoo nageenyaa ka ta'e immoo mootummaadhaan wal loluu miti, isaan uummata nagayaatiin, uummata siviiliitiin jechuudha. Uummanni siviilii kunii hedduunsaa ka hidhannoo hin qabnedha. Oromiyaan jiddugaleessaa, Oromiyaan gara lixaa kunii hidhannoo hin qabu. Hidhannoon irraa guuramaa ture shimala osoo hin hambisiin jechuudha. Ani wanni natti fakkaatu waa lamaa fi natti fakkaata. Wanni kunii naannoo Oromiyaa irratti wanni xiyyeeffatameef sababa lamatu jira. Tokko fedhiin faannoo naannoo Amaaraa jiru lola yookaan waraana naannoo Amaaraa jiru kana dirree isaa gara Oromiyaatti jijjiiruu ni jiraata. Wanni mootummaallee bittinsuudhaaf naaf tola jedhee akkasitti amanuu danda'a. Oromiyaa irrattis kileemii hin taane ka dhiyeessan faatu jira. So fedhiin sun gama saniin jiraachuun oola hin qabu jechuudha. Akkasumaan immoo bara sirna nafxanyaatirraa jalqabee haalota adda addaatiin namoota Oromiyaa keessa qubatanitti fayyadamuu fi ollaa Oromiyaa keessa warra jiranittis fayyadamuun ni jira jechuudha. Fedhiin kan biraa yookaan immoo sababni kan biraa kan lammaffaan jedhee yaadu bakkoota adda addaatirraa waan argineerraa yookaan riippoortii hedduurraa akka hubannutti faannoo naannoo Oromiyaa keessa socho'u kana duubaa'u mootummaan harka hin dhabuu kan jedhu shakkii guddaatu jira. Shakkiin sun maalidha? Yeroo baay'ee bifa propagandaatiin ibsamaa waan ture ni beekna. Shanee ifirraa eegaa jedhaniiti waraana bilisummaa Oromoo akka waraananiif namoota ijaaruun, hidhachiisuun, akka hidhataniif jajjabeessuun waggoota 7 kana taasifamaa ture jira jechuudha. So bakka kanatti fedhiin gara mootummaatiin yookaan immoo qaama biyya bulchuutiin jiru maali?
jarri hidhate kun akka waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf fedhii qabaachuu irraa kan ka'e jara akka faannootti Oromiyaa keessa soso'an kana beekaa akka hin argineetti ilaaluu yookaan immoo callisuu yookaan immoo bakka bakkatti haala anjaa uumuu yookaan deeggarsa olola yookaan propagaandaa kennuu fi in kun ni mul'ata jechuudha. So fedhii lamaan gamaa gamana wal sime kanatu jira kan jedhuun qabaanii wanni faannoon Oromiyaa keessatti raawwatu yookaan immoo maqaa faannootiin wanni raawwatamu hundi isa ulaagaa shororkeessummaa kan guutudha. Shororkeessaa jechuun nama siviiliyaan ta'e, nama hidhannoo hin qabne, nama nagayaa qotee bulaa abbaa maatii bar nama tokko lama miti bar kurnoota hedduudhaan fixuun shororkeessummaa malee waan biraatiin ibsamuu hin danda'u. Akka kabariin mootummaa jara kanaaf kennamaa jira jedhee ani yaaduun maali? Jara kana shororkeessummaatti farrajuu dhabuun warra mootummaadhaa wanni naaf himu wanni tokko maali? Kabarii kennaafii jira jechuudha. Kabarii seeraa kennee jechuudha. Nama hojii shororkeessummaa irratti waggoota 7 darban kanaaf bobba'ee jiru shororkeessummaa hin jenne. Warra mirgaaf qabsaa'an immoo shororkeessummaa jedheeti farrajaa jechuudha. Namuma mirgaa ifiitiif soso'e tokko shororkeessummaa jedheeti taappellaa itti maxxansee ittiin nama hacuucaa jechuudha. Mootummaan mootummaa Oromoof hin jedhu kun jechuudha. Oromoon shororkeessaadha Itoophiyaa keessatti har'a. Shororkeessaa jechuun koodii ittiin sabboontonni Oromoo adamsaman. Eenyummaan faannoon shororkeessummaatti hin farrajamnee fi maali? Gaafii kana warri mootummaa aangawoonni mootummaa warri uummata bakka buune jedhanii filannoo sobaatiin caffee Oromiyaa keessas ta'e mana maree bakka bu'oota uummataa keessa jiran gaafii kana sammuu isaanii keessatti deebisuu ni danda'u gadi baasanii mootummaa gaafachuu mitiiti. Sababni faannoon shororkeessaa jedhamuu hin dandeenyeef maali? Wanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru shororkeessummaadhaan ala maal jedhamee ibsamuu danda'a? Kan jedhuun kaasuu barbaadaa. Biyya Ameerikaatti itti aantu ambaasaadara kan turanii fi qondaala gameessa PP yookaan OPDO aadde Asteer Maammoo kolagaltummaa gaafachuun kaleessa gabaafamaa ture. Hin himamne malee ambaasaadoronni biyyoota lixaa ramadaman yeroo isaan fixatanii kan hafuuf murteessan danuudha. Sana qofaa miti qondaalonni hojiif gara biyyoota lixaa deemuuf carraa argannaan kan galu muraasa. Kun waan beekameefidha. Qondaalonni mootummaa ministeeraa hanga kaabinee bulchiisa magaalattii heeyyama waajjira muummee ministeeraatiin alatti biyyaa ba'uun kan uggurame ta'u. Qondaalonni olaanoon carraa argatan hundaan maatii biyyaa baafachuuf bifa wal dorgommii fakkaatuun gaggeeffamaa jira. Dallaalota haala kana mijeessanii Finfinnee fi biyyoota alaattis gabaan ho'ee jira. Mee maatii qondaalota beektanii iyyaafadha. Haadha warraa fi ilmaan hanga ammaa kan biyya keessaa qabu eenyu laata? Hammi mallaqa biyya alaatti baafamaa jirus ji'oota darban kana sadarkaa amma dura mul'atee hin beekne gahee jira. Dura mallaqni irra jireessi Dubaayitti baafamaa ture. Amma immoo Speen, London biyyoota Awurooppaa bahaatti filatamaa ta'ee as bahe. Qondaalonni wayyaanee hedduun biyya saamti. Mallaqa guddaas biyya alaa baafataa ture. Garuu waan jarri sun waggaa 27 hatan warri amma waggaa 7 keessa dachaan saamtu caala. Wanti nama gaddisiisu mallaqa baasan kada adeemsa boru isaan fayyaduu danda'uun hin raawwatan. Warri har'a mallaqa baasuuf kun boru yoo waakkate karaa seeraatiin karaan ittiin isaan gaafatan hin jiru. Hanga ammatti qondaalota hedduutu bifa kanaan raawwatee waakkatamee kasaare. Eenyummaa isaanii warra hawaalaa daddabarsu gaafadhaa waan raajii dhageettu jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad dubbii jajjabduu icciitii keessoo bilisignaa tana gadi baasee dubbate. Itti dabaluudhaan xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad barruu isaa guyyaa har'aa keessatti fuuluma haadholee miskiina kanaa ilaalamee abbootii warraa isaanii dhabnaan dubartoota kana dirqamaan guuranii milishaa godhaa jiran. Dirqamaan haadholee akkas gochuun jalqabeera gaadha. Bakki kun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Goo Qebbeetti. Abbaa manaa isaanii manaa dhabanii dubartoota tana guuranii leenjisaa jiru. Har'a eebbisiisne jedhanii gadi baasan jechuudhaan barruu kana fuula feesbuukii isaarratti xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad kaa'uudhaan ragaa wajjin argisiisedha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannaan ganuma odeeffannoo kenna biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsi keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.